Harka fuunee hordoftoota maatii Siinqee Maaltiimiidiyaa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aaf qopheeffannee kan isinitti himnu ta'a. Dursa oduun ijoon eegalla. Oduu ijoo guyyaa har'aatiin barataan Amaanu'eel Indawaaq Warquu Yuunivarsiitii Injibaratti muummee saayikaatirikii kan barachaa ture guyyaa har'aa addunyaa irraa boqateera. Oduu biraatiin Ministeerri barnootaa ibsa baaseen barataa fi barsiisonni Itoophiyaa hundumtii leenjii sagantaa koodii miiliyoona 5 akka fudhatan ministeerri barnootaa beeksiseera. Walgahii idilee lammaffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2018tti geggeeffameera. Heerri Jibuutii namni dhuunfaa umuriin isaa 75 ol ta'e tokko filannoo pirezidaantummaa irratti akka hin hirmaanne dhoorka. Haa ta'u malee pirezidaantiin Jibuutii ganna 77 filannoo bara kanaaf ni dorgoma jechuun himannaa dhiyeessani. Kun oduu ijoodhaa hanga xumuraatti yoon wajjin turtan bal'ina oduu fi odeeffannoo har'aa keenyaan dhageessu an Daddafoo Hamiidiiti. Wanta baay'ee nama gaddisiisu barataan ol adeemaan kun lubbuudhaan darbeera. Barataa Yuunivarsiitii Injibaraa barataa waggaa lammaffaa muummee saayikaatirikii kan barachaa ture Amaanu'eel Indawaaq Warquu laga Iyyaa'oo jedhamu naannoo Injibaraatti argamutti bashannanaaf daakaa osoo jiruu bishaaniin liqimfamee lubbuun isaa darbeera. Yuunivarsiitiin Injibaraa lubbuu darbuu barataa Amaanu'eel Indawaaqaaf gaddatti dhagahame ibsachaa maatii, firootaa fi hiriyoota isaaf jajjabina hawweera. Yuunivarsiitiin mootummaa hundatti barataa fi barsiisaan muummee barnoota kamiyyuu bara 2018 leenjii sagantaa koodii miiliyoona 5 akka fudhatan ministeerri barnootaa beeksiseera. Raawwii sagantichaa fi barsiisonnii fi barattoonni leenjii fudhatan koorniyaa adda qoodamanii gabaasni torbaanii akka gaggeeffamuufis ministeerichi gaafateera. Itoophiyaan piroojeektii koodessitoota miiliyoona 5 leenjisuuf waggaa 3f walta'iinsa Yuunaayitid Arab Emireetii waliin ta'uun kan raawwatamu ta'uusaa ibsuun isaa ni yaadatama. Walgahii idilee lammaffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2018 geggeeffameera. መታወቂያ አርማዋ ለጠላት አለመንበርከክ ለችግሮች አለመረታትና ሁሉንም walgahicha irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaafilee dhiyaataniif deebii isaanii deebiseera. Idaan Itoophiyaa idaa biyyoota Afrikaa dinagdeen gurguddoodha jedhaman wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee xiqqaadha jedhe. Sadarkaa isaattis hangas maraa yaaddessaa miti jedhaniiru. Ministeeronni mana maree bakka bu'oota uummataa gaafilee jajjabduu gaafataniiru. Gaafileenis daballii miindaa wal qabatee daldaltoonni sababbii malee meeshaalee bu'uuraa irratti gatii dabalaa jiru. Kana to'achuuf mootummaan maal gochaa jira? Filannoon bara kanaa karaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'een akka gaggeeffamuuf mootummaan qophii maalii taasisaa jira? Hojii oomisha warqee babal'isuuf albuudota biroo biyyattiin qabdu misoomsuuf hojiin hojjetamaa jiru akkamiin ibsama? Fooyya'insi diinagdee gooroo yeroo ammaa sadarkaa maalirratti argama? Rakkooleen mana jireenyaa furuuf hojiileen hojjetamaa jiran maalidha? Rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf maaltu hojjetamaa jira? Kun gaafilee gaafatamanii turan. Dr. Abiy Ahmed akka deebii kanaaf kennanitti idaan Itoophiyaa idaa biyyoota Afrikaa dinagdeen gurguddoodha jedhaman wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee xiqqaadha jedhani. Pirezidaantiin ganna 77 murtiin turtii bara aangoo biraatiif akka dorgoman taasisuu murteesseera. Manni marii Jibuutii akka heera biyyattii daangaan umurii kaadhimamtootaa filannoo pirezidaantummaa irratti kaa'amee ture akka kaa'amuuf yaadni dhiyaate sagalee guutuun murteesseera. Murteen kunis pirezidaantiin Ismaa'eel Umar Gulee filannoo eebla bara 2018 adeemsifamu irratti bara aangoo yeroo 6ffaaf akka dorgomaniif karaa baneera. Heerri Jibuutii namni dhuunfaa umuriin isaa 75 ol ta'e tokko filannoo pirezidaantummaa irratti akka hin hirmaanne dhoorka.
daangaa heera kanaa filannoo ji'a eeblaa geggeeffamaa jedhamee eegamu irratti pirezidaantiin duraa ganna 77 akka hin hirmaanne dhorka. Haa ta'u malee murtee fooyya'ee daangaan umurii akka kaa'amuuf dhiyaateen miseensonni 65 kan qabu manni marii Jibuutii sagalee guutuun akka murteesse ibsameera. Pirezidaantichi murtee mana murtiin argateen kana murteessuu yookiin immoo murtee hawaasaa akka gaggeeffamu waamicha taasisanii jiru. Kun qophii keenya guyyaa har'aatii. Horaa bulaa deebana.